Yoo ya daawwattoota nuti daa'imtu miidiyaa nageenyi san baraadha. Torbeen torba irreechaati. Irreechi Kalee farrallee Finfinneetti horar sadeeti as jiddu lamaan fula cufatti irreecha. Har'a immoo nageellee Booranaa malka Odaatti irreecha irjira warri nageellee Booranaa. Akkanaafuu nu waliin gammadaa irreecha waggaa kanaallee bagitti san ga'e saniin jenna. Gammachuudhaan kan qabnu qaba. Immoo waggaa waaqni ga'uun na gammachiifte armaan booda illee nu guddatti Oromoo filatiin jirtu waaqni bulchiinneedha. Irreechi Oromoodha. Hirree isaati, tokkummaa isaati, waliigala uummata Oromooti. Eebbadha. Awwaala irraa nuuf galchee boruu gannaa nuuf galche jennee kakadhannu irreechi kun kanaan beekama. Ayyee bagitti si ga'e siin jenna bayya. Baga waliin geenye bakseellee baga dhuftanii nu gaafattanii yooya. Waan ilma Oromoo jedhan waan intala Oromoo jedhan waaqni nagaa san guutinna oraa bula isan eebbisa isan jaaladhaa naa jiraadhaa jedhe.